hordoftoota keenya alhamdulillah Alhamdulillah rabbil waan alamin. umrii Yaa waan obboleeyyan akkanaa irra obboleeyyan kee takkaan dhaabbanneen addunyaa kana irratti waan akka warra irratti uumamatan takkaan agar yaa obboleeyyan. warda qarxaasa sadii waraqaa sadii bikka sadiitti awwaalnitii fi abbaa manaa Abraahim jibbisiisanii ilmaan isaa jibbisiisanii tamam isii as keessatti huccuu isii shakkisiisaa jiran. Arraan tana sheekaa mucaa wardaatti sheekaa asif baallamnee asin nu eegaa jee jirra du'aayi nu godhaadha rabbi nagaa nutti haafidu taa'an jirudha. Hojii ittuma irraan isin hin jaartottoota keenya. Akka naa sheekticha kalees baallamnee kaleedhaa nutti hin dhufne arraan tana eegu jirra inshaallah na eegaa jee akka na bikka kanaan eegaa jee akkasitti bikka sanitti eegu jirra bikka inni beekutti du'aayi nu faana jiraadha inshaallah ta'ala asitti kun guufii akaraa teenyee bikka baallamnee fiteenyee jirra. Akkanaati du'aayiidhaan mucaas rabbi haa fayyisu mucaan qoonqoon nyaatu du'aayi nu faana sallasees. Kun harkaan deemu ni nolladha. Anaa tokko xiyyaafa godhanii laa sodaatiin bismillah jiitu bishaan keessa eegasu ta'e bishaan keessa suuqiititi bismillah wajii bani waan takka jenna yooguun duratti keetii maa kana yooguun takka qaaba waan takka illee bismillah jeetu maan eege alif daadhaan ka'eetis dhiqadhu tamaam uduu kee guutuu dhulkootu wanni si jira guddoon as keessatti waan guddoon as keessatti as keessa takkaa magaalaa taatti argamee akkasitti baasuu hin deenye alhamdulillah rabbil alamin amma sheetichi hara isiiti waan takka jiran jeganaa Abraahimuu banaa akkatti galuu yaadaa jee garuu amma mucaa wafirra akkam jira wallahi ballaa bahabii fi akkam jira dura sheekoo ganda fitantumoo yaa boommeedhaa kun yaa boon mucaa waan sheekaaf hin taa'u rabbi finneeti waa hundaa agarreeti namaa irratti dawwalee nu cinqee daranii asii kaasan soo maaliif finne qoy maaliif finne jira waan barbaan goone dhageeffadhu maal gootanam waan bar mataan dhukkubu jireenya lama alamanuu adda beekin xiyyaan viidiyoon irraa dhaamsaa quraanaa xiqqoo laalaa jeetu madawaa takka waan jee quraanaa xiqqoo lallaalee viidiyoo amma haashidaadhaaf itti waan kana hundaa bikka isiin agartee jee takka takkaan qarxaasa as keessaa gurre abii beekin artaasa mana kana keessa qarxaasa mana keessaa gurre artaasa akkam qarxaasa abbaa sadii tokko shaanxuma wardaa keessaa fuudhe achuma keessa harabaa sadii tokko seennuma hulaa farshaa jala ifi hulaa hammaamaa dura bishaan soogiddaatti naqaa akkasitti fidaajii akkasitti bar wardaa fi an asitti harka keenyaan hiine dhiigaan tafarreeffamte. Qarxaasan immoo qarxaasa sadii. Hasbunallah. Akkasitti inni deemuun kaane namaatu bikka biraarraa dawwalee cinqu jira akkasitti bar seefummaan amma makiinaarra haayee ol deebi'e. Yaa bar sintu baran dhufe yeetin barba dalagaa saniin. Laa ati illee yoo gaafatillee waan jedhe geesse aboo du'aa mucaa. Namaatti dawwala. Laa borii dhufaa bar ammasiis. Yaa mucaadhamee mucaafiin dhufeeta mucaarra jabbuutii jira. Akkamatti haphaajee osoo dura bikka keesseeran hin wallaanne mucaan ni afata jedhe. Yoo bikkitu hin wallaanne mucaa wallaannu sanumaan. Haphaajee mana keessa dura wallaanu qabna. Ansa maali booni maraatamoo maali jeetiin ajaa'ibu jira. Tilifoona dhaamsaa kaameeraa jeetii kitaaba tilifoona kaameeraa keessatti hin baasu jee. Nurraachi garagalee waan qara'u qaree as deebi'ee tilifoona shidaa seefiin ka'e akka keetiin marii jeen wardaa ka'e uduwadhu udua ka'e guuttadhu amma salaateetiin jireettuun laa udua ka'e haariyoomsitee hogguu ol deebite na dura bu'e jeeni hogguu yaanu bishaan soogiddaa fidi as ol qabi bishaan matti naqaa hogguu qabnu miikaanidha wanni kun hogguu qabnu warra akka keessee hin mul'attu waraqaan miikuu malee ta dura afatuma seeninsa hulaa wardaa Tana jala takkaa jira. Hulaa hammaama sagaraa dura tokko jira. Shaantaa isii holquu keessaa uffatu. Amma sheetichi waan jedhe shaantaa keessan yoo shakkitellee isa mogguma qaba kaayettee chaanaa wanta kagaruu jiran je'ee isiin ol deebistetti as keessa qarxaasa dibaasee bishaan keessa suunee ifii harka keenyaan naabbane. Qalamaan illee silaafta biilaa yoo yaa. Qalamni diimaadha siin qalama diidhaa malee. Dhiiga waan akka harkaan akkanatti takka katabanii. Dhiiga immoo. Katabbii afaan dhiiti. Aboomii nama garaafatte. Sanuu namni kaayee jee. Namni kaayee jee. Sheexaana kaayee waan. Sheexaana ergatanii jee uummanummaan. Egaa bar miyyoo barjarii kaani. Barjarii. Sheexaana deemaa jee waan kana. Barjarii duraan maa yeroo manatti itti dhanna jennu namni yeroo asii yakkee mana isaanii hulumaan alaa qulfi. Alhamdulillah. Hordoftoota keenya alhamdulillah. Waan umrii waan akkanaa irra obboleeyyan takkaan dhaabbanneen. Addunyaa kana irratti waan akka warda irratti uumamatan takkaan agarraa obboleeyyan. Warda qarxaasa sadii waraqaa sadii bikka sadiitti awwaalnitii fi abbaa manaa Abraahim jibbisiisanii ilmaan isaa jibbisiisanii tamam isii as keessatti huccuu isii shakkisiisaa jiran. Akkasitti muuxummaan duraa wahii beekaaf hin teenye namni tugoo inni nuu qaraatiin daawaan hanganaatiiti maraattanii minuun jaanii nuti bikka biraatti fiigu jiru.
itti nu qacaachanii namu gizee takka takka viidiyoon hojii baru. bara bara duraatu bara yaanga tan duraatu ni khataani barshira ne yaa ni bar namni wal makasara مالك بخنسر لا ميكين ما شاء الله شيخ ميكين alhamdulillah rabbil alamin yaa برعن أجانا تاتي بوس ربي يقول أما وان درا أما سواني تراخي هجومان درا تلوكو برهوت والجين كانوا تشيديني الناس درا قلنا تدينو أبوان خان أن نقول ربي يقول أن نجلال ربي وان خان أقول أني سبب سلمالي أن دنديتي هنكف وان ربي نجرسيسه لا لا إيه لا ليتي سبتي ما جرو أن ولا لا أكنم تقطي جرو دعائني قدام نفايجه هجود فو ومجادرني جريه mucaan ilumaa qacacaata mucaa cuma dhiisaa guddoon bikkatana yoo mana malee barbaamiyyaa gaafuma mana kanatti manuma kanaa hin fedhutti bare yoo gisi la bar yoo manuma kana wallaanne malee mucaan kunuu hin fayyuta mucaa cuma dhiisaa dura mana kana akka wallaanamu goonaa ajaa'iba waan sitti hogguun dura ol seenuun coraan kee surnaan jee tarkaanfii duuba deebee bikka haan hin seene jee bikka iddoo waan kana beekuuf nama feetu jee nama beekuun feetu kaa akkasii duuba deebee cinaadhaan seenee aboo wahii as keessa jira wardaadhaan ka'eetis dhiqadhu tamaam uduu akka eeguutu dhukootu wanni si jira guddoon as keessa jirti waan guddoon as keessa jirti as keessa takkaa magaalaa sanatti argamee subhanallah akkasitti baasuu hin deenye alhamdulillah rabbil alamin amma sheetichi hara isiiti waan takka jiran jegana abraahimuu bana akkatti galuu aadaa jee garuu amma mucaa dawaa goonaaf jee nama jajjese nama jajjese yaame mucaa dawaa goonaaf jee namni yaa mucuma kana acha fide yaa minne akkasitti dura mana geessa doongo mana kana jeeta mana yaa arrumaan tanaan alhamdulillah yaa akhi wamutakkaa furmaata argatuun لا أنا ما كيجتي فورماتا كوبتي لا وان قرطاس ورني لقي أن تكا قرطاس كين بيخون أما كان قرطاس ما دليل أراكن هون كان ديم نينو لدا أنا توقع يا بابا لا صدقتني بسم الله جيت بابا بشان كيسة يسوي بشان كيسة سوق تدي بسم الله وجي بني وان تكجينا يوجون درت كذي ما كان يوجون تكاكاوا دوان تكلي بسم الله جيت ما يخي الحمد لله أكسيت وان الحمد لله يا ورد توتا نمني وانا وردا منا خنا خيستي داوني تشنجتي مليون تبتو يوم منا خنا قدت لما تيسي مالي مچاس قبدي اتشو قبدي واو مچا مالي واتك داوني منا خيستي واوالني تفي تاو جرتي بوليان كيا فرماني نو فجر يا بوليان كيا فرماني انغا اورينجرو مچا نو ني فيا جا شينيلي همتو منا خنا خيسجي جلا الحمد لله يا الحمد لله رب العالمين قالن رب الرقم مچو hamdi waan jennee himnu qabnu hordoftoota waan itti rakkannee akka ni guyyaa sheekha kan jennee sheekha barbaadu jiru rabbiin sheekha nuti wahii beekaa hin teenye. Dawaan bikka waan nama shakkitu keessa nama hin jaanne keessa guyyaa naaf bira deemnee viidiyoo jimmalu san bar mucaan guyyaa sana waan jee awwa du'aa goonaa fi waan kana rabbiin ni fayyisa du'aa goonuuti illee ni barbaanna. Hogguu namni ta'e yoo san hakiim saahiba keenya isuma sanatti qaban akkana taletti qare rabbii waan beeksisanii fi maalitti isa namni bira guutu faadhaan waltaanee si bira olle. Hogguu dheedu an bara akkabatti itti sabaa itti jamaatiin fideera karaa naafisee fe'ideetuma itti jama dhufne hogguma dhufuu nu booda gaddee beemaa deebi'ee egaa dhaabnaan jedhuma seedati naan jee. Walumarrattu bar ati seenaan jee iddoo inni hogguma ol seenuu nama kawan kana Quran saninis deebumi waan kana fashaleessa if duuba deebetuma aboo tin dura seenaa jeetuma inni cinaan seene rakkinni mucaa miti rakkinni manaa jedhe haqa dhume rakkinni mana kana keessa jira yoo manni kun hin fayyine waan takka zalaalama akkamatti beekamaa akkana jee mucaan gaarii gata Abrahaamu kamana kana galchinees boo asitti qabuu dadhabne manuma kana jibba manuma kana fedha subhaanallah akkata ka'ee fiigaan aboo alhamdulillah rabbil alamin hordoftoota keenya wardaaleen amma gammachuu takkaan firra dhageetteeti gammachuu takkaan firra dhageettee mucaan sheekaatis amma ka'ee kutee isiillee mucaa bira achi jirti mucaa kaan waa jirtii fi takkanaati alhamdulillah biillee nuti duraan eeguma jirra osoo waan kana gaa mucaa hun tahin bitti asuma keessa as keessa fayyu malee wanni kun numaa hun dhaabbatu dura mana kana fayyisuu qabna dura manni kun furmaata argachuu qaba jeetiti
rabbiin gaa dandeettii isaati kun dandeettii namaatii miti inni dandeettii rabbii kun dandeettii rabbiiti jee akkasuma rabbiin waan kana nul keessa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah kunoo waan kana dhuguma sanii as keessaa baafne takkanaati gaa laal viidiyoo babbareedduu isinii marra martoota alhamdulillah gammanne wardaallee arra gammachuu takkaa biratti harkee eegoo harkaa kana keessa bu'e arra gammachuu takkaan qabaa jetteetiti achi teentee mucaa xiqqaadhaaf aannan dhawachuudhaaf mucaa xiqqaadhaaf jechuun mucaa xiqqaa hoosisuudhaaf kutte takkanaati alhamdulillah rabbil alamin arra waan jennee qabnu himnu qabu inshallah tabiiftuun deemtuun fashaluuf teenya guutuu Abrahaam illee ni galatee takkanaati hanga viidiyoo biraatti walitti tachaa alhamdulillah nagaan